Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Viidiyoo kana keessatti kan waliitiin ilaallu torbee kana manni kiristaanaa keenyaa hormaata gurguddoo wantoota nama gaddisiisan keessummeessaa turte. Isaanis maal inni kan jedhu qabxii afur kaasuudhaan waliitiin kan ilaallu ta'a. Sadarkaa jalqabaa irratti godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo mana qulqullummaa qulqulleettii Kidaana Maratii gaafa sanee 24 wanti nama gaddisiisu raawwatameetu jira. Maal inni kan jedhu bal'ina isaa waliin ilaalla. Lammaffaa irratti godina Arsii Lixaa Dodola keessatti daaqoniin afaan Oromoodhaan sirna qulqulleessaa gaggeessaa ture. Maaliif sirna qulqulleessaa afaan Oromoodhaan gaggeessite jechuudhaan bulchaa yookiin immoo itti gaafatamaa mana qulqullummaa sanaatiin ari'atameetu jira. Dhimmi isaa kun maalirra geeraa kan jedhu waliitiin kan daawwannu ta'a. Sadaffaa irratti muudama abbootii Phaaphaasutaa adeemsifamaa tureen wal qabachuudhaan dhimmoonni tokko tokko ka'aa jiru. Dhimmoonni kun maalinni kan jedhanillee qabxii kana keessatti ni ilaalla. Irratti immoo sadarkaa olaanaatti mana qulqullummaa keenya gaggeessaa kan jiran abbootiin Phaaphaasotaa yeroo hammaa kana maal gochaa jiru? Iccitiidhaan maal raawwachaa jiru? Wanti isaan raawwachaa jiran kun immoo mana kiristaanaa keenya ni fayyadamoo? Ni miidha kan jedhu qabxii kana keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Jaalattanii filattanii yeroo hunda waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Warri haaraa taatan immoo baga nagaadhaan dhuftanii sabiskiraayib gochuun yeroo hunda viidiyoon asii gadi ni dhiifamu akka isin bira qaqqabuuf mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan akkasumallee namoota biroodhaaf ni fayyada yoo jettan immoo sheer gochuun viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan jalqabaa kallattumaan gara sagantaa keenyatti darbina. Jalqaba irratti isinii kaasee godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo mana qulqullummaa qulqulleettii Kidaana Maratiitti wanti nama gaddisiisu raawwatamee ture. Innis maal inni kan jedhu viidiyoo irraatii waliin daawwannee adeemnu. Taateen kuni kan inni raawwate gaafa sanee 24 jechuudha. Mana qulqullummaa Kidaana Maratii magaalaa Amboo keessatti argamtu keessatti wanti kuni kan inni raawwate. Rakkoon isaa abbootii gidduutti wal dhabdee taasifame irraa kan ka'e babal'atee hawaasa bira gahee hawaasa hedduus muufachiisee hanga sadarkaa warreebichaatti akka isaan gahan taasiseera jechuudha. Haa ta'u malee qaamni nageenyaa gidduu galuudhaan dhimma kana qabbaneessee gara nagaatti akka isaan dhufan taasiseera. Yeroodhaaf garuu jeequmsa guddaatu ture. Yeroodhaaf garuu sodaa guddaatu ture jechuudha. Raawwii yookiin immoo taatee raawwatame kanaan jechuudha. Luba Darajjiin magaalaa Gincii mana qulqullummaa qulqulluu Mikaa'elitti tajaajilaa ture. Jijjiirradhaan gara magaalaa Amboo mana kiristaanaa qulqulleettii Kidaana Maratiitti lallabaa wangeelaa ta'anii akka isaan afaan Oromoodhaan tajaajilaniif ramadamanii turan jechuudha. Odeeffannoo ani argadheetini. Kanarraa kan ka'e hawaasa naannoo sana keessa jiraatanii yookiin magaala sana keessa jiraatan haalaan tajaajilaa kan turanii fi miseensota hedduu manni kiristaanaa sun akka ishiin horattuu fi warri kanaan durallee rakkoo afaanitiif mana kiristaanaa sana irraa baqatanii turan mana kiristaanaatti akka isaan deebi'anidha. Kanarraa kan ka'e garuu mana kiristaanaa sana keessatti muufii guddaa kan kaase agarsiifkatiin yookiin immoo godinni lallabaa suni afaan Oromoodhaan tajaajiluu hin qabdu kan jedhu irrattidha jechuudha wal dhabdeen isaanii.
jalqaba irratti akkan odeeffadhetti kana osoo hin uumin yookiin immoo hin fidin dursa jijjiirraa laatanii gara iddoo biraatti akka isaan deemanii fi xalayyaa qaqqabsiisan kanaatiin akka deemuudhaaf fedhii hin qabne gaafa arganii guyyaa isaan tajaajila yookiin immoo sagantaa qaban kana mana qulqullummaa sanitti argamanii turanii jedha odeeffannoo nuti qaban. Kanarraa kan ka'e yeroo isaan sagantaa gaggeessuudhaaf waltajjii irratti maayikii qabatanii bahan warri agreessiivkatii kun dhufanii afaan Oromoodhaan tajaajiluu hin qabdan jechuudhaan maayikii harkaa butanii. Maayikii erga harkaa butaniin booddee immoo dargaggoonni magaala sana keessa jiran yookiin immoo hirmaattonni sagantaa sanaa afaan keenyan tajaajilamuu qabna jechuudhaan immoo jarreen harkaa maayikii butanii gara luba darajjeetti deebisanii. Kana gidduutti egaa yaadni namootaa bakka lamatti hiramee afaan Oromootiin haa tajaajilamu jedhanii yaada yookiin immoo ajandaa qabanii fi warri tajaajilamuu hin qaban jedhan gidduutti wal dhabdeen kun uumamuudhaaniin wanti nuti amma argine viidiyoo irratti daawwanne kun ta'eetu jira jechuudha. Egaa kun dhugaa dubbachuudhaa fi wanti akkanaa dhugaadhaan raawwatameera taanaan kun tuffii uummata kanaatiin namni lafa isaarratti dachee isaarratti biyya isaarratti afaan isaatiin tajaajilamuudhaaf mirga qaba. Namni biyya irratti dhalate irratti dachee irra jiraatu irratti afaan keedhaan hin tajaajilamtu. Afaan keedhaan siif hin lallabamu jedhamee anatu sii beekaa, anatu siif murteessaa waan anani jedhe qofa fudhachuu qabda malee mirga kee gaafachuu hin dandeessu jechuudhaaniin cunqursaan amma kana gahu saba biyya isaa lafa isaa irra jiru irratti yaada akkanaa kaasuun tuffii uummata bal'aa sanaaf qaban kan ibsudha jechuudha. Kun immoo gonkumayyuu waan hin danda'amnedha. Waaqayyo si hin jaallatu. Namni afaan isaatiin yoo dhagahe malee afaan isaatiin yoo lallabameef malee gara mana waaqayyotti dhufuu hin danda'u, gaabbii galuu hin danda'u, mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf qophaa'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni yoo hin beeku ta'e hin hubanne yoo ta'e akkamitti seera mana kiristaanaa eeguu danda'a? Seera mana kiristaanaa eeguudhaaf beekuu qaba. Beekuudhaaf immoo barachuutu irra jiraata. Kanaafuu dhiibban akka kanaa saba bal'aa amma naga'u kanarratti raawwatamuun isaa afaan keetiin tajaajilamuu hin qabdu, afaan keetiin siif hin dubbatamu, siif hin lallabamu, anatu siif beekaa, anatu siif murteessaa, wanta ani jedhe fudhachuu qabda malee ofii kee murteeffachuu hin dandeessu jechuudhaaniin hiree sabni kun ittiin murteeffachuu danda'u irraa mulqanii waanuma yaada ofii ajandaa ofiidhaaf qopheessan uummata kanatti fe'uu jechuun egaa kun dhuguma dubbachuudhaa fi wanta waanjoo caala ulfaatudha. Wanta dhagaa caala ulfaatudha. Kanaan wal qabachuudhaan godina Arsii Lixaa Dodola keessa mana qulqullummaa qulqulluu Gabreelii keessatti daaqoniin Caalaa Daggafaa kan jedhamus xalayyaadhaan mana kiristaanarraa ari'ameera. Xalayyaa kana akkuma xalayyaa kana irratti argitan sirna qulqulleessaa yookiin immoo sirna qiddaasii afaan Oromoodhaan waan adeemsiseef yookiin immoo waan raawwateef dambii mana kiristaanaa yookiin immoo seera mana kiristaanarra darbeera jechuudhaan mana kiristaanarraa xalayyaadhaan ari'ataniiru jechuudha. Kun maaliif ta'e yoo jennee ilaalle dhiibbaan kaleessa ture har'as akkuma itti fufetti jiraachuu isaati kan nu agarsiisu. Sabni tokko aadaa ofiisaa kabajachuu afaan isaatiin barachuu osoo danda'u inni kun sarbamee afaan keedhaan barachuu dubbachuu hin dandeessu jechuudhaan anatu sii beeka hiree kee anatu sii murteessa yaada jedhu qabachuudhaan seenaa kaleessa abbootii keenya darban irratti raawwatamaa ture sirna diddaan garbummaa sun ammallee deebi'ee uummata keenya irratti gaggeeffamaa raawwatamaa jira jechuudha. Xalayyaa kanarratti akka ibsamee jirutti irra deddeebiidhaan akeekkachiisni kennamee fi mindaadhaan hanga adabamutti illee gaheera jechuudha. Afaan kanaan hin tajaajilini. Yoo afaan kanaan tajaajilamte sadarkaa jalqabaa irratti ni ari'atamta jechuudhaan gorsi akka waan kennameef. Isaan dinnaan immoo mindaa irraa kutanii mindaa isaadhaan adabanii. Mindaadhaan adabuura darbanii immoo amma gaafa inni didee afaan sanaatiin uummata tajaajilu mana kiristaanaa sanarraa akka inni mulqamu akka inni ari'amu taasisanii jiru jechuudha. Kanaaf seenaan godina Arsii Lixaa fi Shawaa Lixaatti raawwatame wal fakkaataa jechuudha.
Kun egaa maal agarsiisa yoo jenne dhiibbaa guddaa sirna diddaa garbummaa uummata keenya irratti raawwachaa jiraachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Uummanni keenya kan gaafachaa jiru eenyumtiyyuus beekuu kan qabu yeroo ammaa kana Sinodoosiin bakka lamatti haa ba'u osoo hin ta'in hawaasni afaan dhagahuun haa baratudha. Kaayyoon inni guddaan jechuudha. Sibaabiloon haafuudha. Namni tokko amma gaabbii galuudhaa fi qaamni sadaffaan isa barbaachisu. Gaabbii jechuun iccitiidhaan waan balleessan waan lubatti himatanidha. Luba gidduutti immoo tiraansleetii kan gochuu danda'u namni biraan yookiin qaamni sadaffaan argamuu hin qabudha. Kana furuudhaaf yaadni yaadamee hojjetamaa ture. Yaadichi garuu amma zeeroodhaan baay'ifame jechuudha. Kuni seenaa ta'ee waan ta'uu qabu yoomillee waan dagatamuu hin qabnedha jechuudha. Gochaan akka kanaa ammas hawaasa keenya keessatti yookiin immoo hawaasa keenya irratti raawwatamaa jira. Namoonni baay'een rakkoo afaanitiin yookiin immoo afaan Oromoodhaan hin tajaajiltu jedhamuudhaaniin mana kiristaanaa irraa kan ari'aman hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Isaan kana immoo ajandaa biraa qabannee kan itti deebinudha jechuudha. Anis mudannoo mataa kiyyaan qaba kanaa wal qabate. Inni sadaffaan dhimma muudama abbootii phaaphaasotaatiif wal qabateeti jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbe manni lubummaa Oromiyaa abbootii 25 muuduun isaanii yaadatama. Sinodoosiin Itoophiyaa immoo kun sirrii miti jechuudhaan mormaa turuun isaanii yaadatama. Kana gidduutti wal dhabdeen adda addaa raawwatamaa gaggeeffamaa tureera. Namoonni dhuunfaas gidduutti miidhamaniiru. Araara akka buusaniif immoo mootummaan illee giddu galee dhimma kana ilaalee kallattii qabsiiseera jechuudha. Kallattii inni qabsiiseen immoo Gimbootitti yookiin immoo Caamsatti filannoon akka gaggeeffamu walii galanii turuun isaanii yaadatama. Kanarrattis yaadota garaagaraa ajandaa garaagaraatu ka'aa ture. Deeggartoonni gama lamatti hiramuudhaan kaan Sinodoosii Oromiyaa kan deeggaranii fi akka waliigalaatti immoo Sinodoosii Itoophiyaa kan deeggaran bakka lamatti hiramuudhaan yaadni namaa bakka lamatti cabee adeemsifamaa ture jechuudha. Dhimmichi maal inni yoo jenne gaafii afaan ofiitiin tajaajilamu gaafii afaan ofiitiin tajaajiluuti gaafiin gaafatamaa ture. Kuni garuu deebii dhabuurraa kan ka'e gara abboota filachuutti nu geesse jechuudhaan abbootiin Sinodoosii Oromiyaa yaada mataa isaanii yookiin immoo ajandaa isaanii ibsachaa turani. Akka mirgaattis immoo namni tokko mirga afaan isaatiin tajaajilamu, mirga afaan isaatiin wangeela barachuu, mirga afaan isaatiin amantaa amanuu ni qaba. Kuni mirgi keenya sarbameera. Gaafii keenyaaf deebiin nuuf haa kennamu. Hawaasni keenya afaan isaatiin tajaajilamuutu irra jiraata. Sirni qulqulleessaan wangeelli afaan keenyaan nuuf lallabamu nuuf tajaajilamutu nurra jiraata waan ta'eef iyyuu mirga keenyadha. Gaafii keenyaaf immoo deebii gahaa nu laadhaa jechuudhaan yeroo baay'ee deddeebi'anii gaafii gaafachaa turanii fi deebii gaafa dhaban murtoo sana fudhataniiru. Haa ta'u malee murtoon sun seeraan alaadha jechuudhaan dhorkamaa ture. Dhorkama kana immoo seera qabeessummaa akka inni argachuu danda'uu fi caamsa irratti walii galamee ture jechuudha. Haa ta'u malee caamsa irrattis furmaata laateeraa gaafii jedhu gaafa ilaalle abbootii 25 keessaatii kan muudamanii jiran amma abbootii 3 qofadha jechuudha. Yeroo duraadhaa fi Oromiyaadhaaf abbootii 7dha warra kibbaadhaaf immoo 2 kan jedhame amma egaa Oromiyaadhaaf afaan sabni kun dhaga'uun dubbachuu kan danda'ani abbootii 3 fi 4 kan hin caalletu muudamanii jiru. Kun immoo gaafii uummataa kana deebisuu danda'a. Kan jedhu egaa bullee kan moodiitiin ilaallu ta'a jechuudha. Waaqayyoon nageenya isaatiin jaalala isaatiin laphee namoota hundumaa gaariitti nuuf jijjiire. Biyya keenyaafis mana amantaa keenyaafis waan gaarii akka nu godhu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u jenna. Inni guddaan yeroo hundaa kanaan kan na yaachisu waa'ee mana amantaati akkuma jedhe Phaawulosi. Yeroo hunda waa'ee mana amantaa keenyaa yaaduun barbaachisaadha. Waldhabdeen kun gaafa uumamu rakkoon adda addaa ni uumama. Manni kiristaanaa gidduutti ni miidhamti. Tajaajiltoonni yookiin tajaajilamtoonnis gidduutti gaafii adda addaatu sammuu isaanii keessatti uumama. Burjaaja'insa adda addaa ni dhufa. Amantoonni baay'een immoo amantaatti kan hin cimne rakkoo kanaan wal qabatee dhiibbaa kanaan wal qabatee mana kiristaanaa gallakkisanii deemutu jira. Qabeenyi mana kiristaanaa bittinnaa'u saamamutu jira waan ta'eef iyyuu deemee egaa dhiibbaa guddaa qaba. Kana egaa qaamni dhimmi ilaalu xiyyeeffannoo itti kennuudhaaf uummata kanaa fi afaan isaatiin barachuun ni barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu wanta wal lama gaafachiisu miti. Kanaafiyyuu deebiin itti kennuun ni barbaachisa yoo jedhee itti amane deebii itti kennuudha. Deebii itti kennuu hin dandeenye yoo ta'e immoo egaati kallattii kaa'uudha. Abbootiin mana kiristaanaa bakka bu'anii tajaajilaa jiran isimmoo kanarratti hojii guddaa hojjechuu danda'utu isaanirra jiraata. Isaan garuu kana dhiisuudhaan
gar tokkootiin mattaa fudhachuudhaan abbootii phaaphaasota muudaa turuun isaanii dhagahameera jechuudha dhiyeenya kana. Magaleessa viidiyoo irratti dhageessanii turtan Abuna Rufaa'el mattaa fudhachuudhaan phaaphaasii muuduudhaaf yaalii gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Isaan egaatii kan isaanii kun waan ifa ba'eefidha malee kanneen kaan immoo kan ifa hin baane hedduu isaatu citiidhaan qabamee kan jiru hedduutu jira jechuudha. Yeroon kan furuu danda'u waan baay'eetu jira. Abboonni keenya gaafa waa kana raawwatanii yaada foonummaatiin otoo ta'uu baatee baay'ee gaarii ture. Faayidaa foonummaa osoo hin ta'in faayidaa lubbuudhaa fi faayidaa hawaasa kanaadhaa fi faayidaa biyya kanaadhaa fi jedhanii otoo raawwatanii baay'ee dansa gaarii ture. Egaa mana kiristaanaa keessa egaa akkuma Phaawulos Phexros jiru immoo Yihuudaanis hin dhabamu. Yihuudaa warri ta'anis immoo egaatii faayidaa dhuunfaa isaanii dursuudhaan faayidaa mana amantaa immoo duubatti deebisuudhaan faayidaa hawaasaa dhoksuudhaan karaa adda addaatiin faayidaa dhuunfaa isaanii kan adeemsisanii jiru. Kana wal qabsiisnee yoo ilaalle namni gubboo kaffalee phaaphaasii ta'uu ni danda'a yoo ta'e warreen amma hin muudaman jedhamanii dhorkaman kunis otoo birrii kaffalanii ni muudamu jechuudha. Wanti isaan daangessu hin jiru. Egaa kan isaan daangessaa jiru dhimma jabina isaanii yookiin immoo barnoota isaanii osoo hin ta'in kan isaan daangessee jiru dhimma maallaqaa akka ta'edha jechuudha. Asirratti kan nu hubachiisuu danda'u kun immoo mana kiristaanaa keenya yoomiyyuu bakka yaaddeen gahuu kan hin dandeenye kan duubatti hambisu waan ta'eef dhimmi kun guutumatti sirriidha miti jennee ni balaaleffanna. Kanaan wal qabsiisuudhaan yeroo ammaa kana sadarkaa olaanaatti mana kiristaanaa keenya gaggeessaa fi bulchaa kan jirani duuba isaanii maaltu jira yoo jenne akka seera biyya keenyatti amantaan mootummaa keessa mootummaan immoo dhimma amantaa keessa hin galu jedhee caaffanni kaawwameetu jira. Isarra darbuudhaan jechuudha abbootiin amantoonni keessumattuu sadarkaa olaanootti mana kiristaanaa kan gaggeessaa jiran yeroo ammaa kana dhimma siyaasa addunyaa keessa galuudhaan karaa adda addaatiin wantoota adda addaa dudduuba isaaniirraatiif baakgiraawundii isaaniirra kan oofaa inni jiru jechuudha. Akkuma suura irratti argitan jechuudha qaama hidhatee jiru wajjin waliin ta'uudhaan karaa adda addaatiin namoota karaa dhugaarra deemanii tajaajila laatan doorsisuu akkasumallee birrii mana amantaa fuudhuudhaan qaama hidhatee jiruuf deeggarsa laachuun akkaataa kanaatiin wantoota akkanaa raawwachuun abbootii mana kiristaanarraatii kan hin eeggamnedha jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo jenne manni kiristaanaa nageenya labsiti. Manni kiristaanaa nageenyadha kan ishiin labsitu. Amma nageenya labsitutti immoo abbaan amantaa tokko bakka itti mul'achuu qabu qofatti kan inni mul'achuu qabu. Amantaa keenya keessatti kan nuuf lolu waaqadha jedhamiti. Macaafni qulqulluun keenya lolaan waaqadha jedha. Erga waaqayyoon nuuf lolee qaama biraa wajjin immoo argamuun qaama biraatiif immoo deeggarsa laachuun asitti manni kiristaanaa osoo diigamtee jirtu, asitti manni kiristaanaa osoo cufamtee jirtu, asitti hawaasni afaan kiyyaan barachuun qaba maaloo nama afaan kiyyaan na barsiisuu danda'u naa fidi jettee osoo uummanni boohaa jiru. Guyyaa 40 fi 80tti cuuphaa cuuphamuudhaaf mirga namoomaa osoo qabanu namoonni hedduun carraa kana dhabanii osoo hin cuuphamin osoo taa'anii jiranu. Namoonni hedduun amantaa osoo dhabanii yookiin immoo amantaa osoo hin qabaatin amantaa malee osoo jiraachaa jiranu jarreen kana fuudhanii gara amantaatti fiduun osoo danda'amu waan biraa hojjechuun egaa seenaa kan namatti ta'e nama gaafachiisudha. Egaa maaliif akka ta'e hin beeku abboonni keenyas kana kan isaan hojjechaa jiranii fi adeemsa kana keessatti kan isaan argamanii fi kaayyoo mataa isaanii qabaachuu danda'u. Akkuma fakkeenyaaf Abuna Rufaa'el muudama hafuura qulqulluu ta'e osoo jiru birriidhaan simuunna jedhanii mattaa yookiin gubboo fudhachuudhaaf akkuma yaalanii egaa aangoon yookiin immoo sirni bulchiinsa mana kiristaanaa keenya hafuura qulqulluudhaan malee waraanaan miti. Lakki hafuura qulqulluu miti waraanaan sin gaggeessina waan jechaa jiran fakkaatu. Kun immoo kaleessarraas jalqabee seenaa mana kiristaanaa keenya keessatti raawwatamee fi ta'ee hin beeknedha. Kanaaf immoo kun ta'uun sirra hin jiraatu waan ta'eef kiristaanni kamiyyuu kana ni balaaleffanna. Lapheewwan abboota keenya warra waan akkanaa hojjetanii waaqayyoon gara gaariitti akka isaanii deebisuuf immoo waan nuti immoo wanti nurraa eegamu isaanii kadhachuurraa kana feegaa homaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif kan harkaa qabu dhaanee boo'icha nama dhoowwaa jedha Oromoon. Amma wanni hundumtuu isaan harka jira. Sadarkaa amma wanni hundumtuu isaan harka jiru kana keessatti jechuudha. Nuti dhaggeeffataa yoo taane malee dubbataa ta'uun egaa yeroo itti ulfaatirra geenyeetu jira jechuudha. Sababiin isaa maaliif afaanuma keenyaan tajaajila argachuu qabna. Hawaasni keenya afaan isaatiin tajaajila argachuu qaba. Hawaasni keenya afaan isaatiin baratee gara mana waaqayyootti deemuu qaba.
kan hin cuuphamee mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'u ta'uu qaba jedhamnee gaafa yaada kaasnullee yaadni keenya fudhatama yeroo itti dhabeerra geenyetu jirra. Afaan keetiin barachuu hin qabdu jedhamee yeroo itti sadarkaa mana kiristaanaa tokkotti daanga'aa jiru dhoowwamaa jiru. Mana kiristaanarraa hanga ari'amuutti geenyetu jirra jechuudha. Kun maaltu fide afaan kiyyaan barachuun qaba mirga jedhuuf gaafii mirgaa gaafa gaafannu lakki barachuu hin dandeessu. Kana ani siin jedhee wanta ani siin jedhee fudhachuu qabda malee ofii keedhaaf murteeffachuudhaaf hiree hin qabdu jedhamnee daanga'aa dhorkamaati kan jiru jechuudha. Egaa jabaan waaqni immoo namaaf dubbata. Waaqayyoonni jabaan hunda danda'u nuuf haa dubbatu. Sabni keenya karaa adda addaatiin amantaa isaa jijjiiree badaa jira. Rakkoo afaan irraa kan ka'e barsiisota afaan isaan barsiisuu danda'an mana kiristaanaa keessaa ari'aa jiru. Kan afaan uummata tajaajiluu danda'an ari'aa jiru. Kan immoo waa dhagahuu hin dandeenye seenaa hawaasa sanaa, aadaa hawaasa sanaa, loqoda hawaasa sanaa kan hin beeknetu dhaqee isaan irratti muudama. Rakkoo kanarraa kan ka'e manni kiristaanaa keenya egaa rakkoo guddaa keessa galtee jirti. Rakkoo kana keessa immoo waaqayyoodha furuu kan danda'u. Gama biraatiin immoo warreen daftaraa xonqolaa warri ta'an mana kiristaanaa keessa ta'anii wantoota ciggaasisaa fi waan waaqayyoon hin jaalanne kan isaan raawwachaa jiranii. Kanaan wal qabatee egaa manni kiristaanaa keenya rakkoo guddaa keessa galtee jirti. Rakkoo guddaa keessa galte kana keessa waaqayyoon immoo akka baasu waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Sababa kanaan namoota hedduutu badaa jira. Manni kiristaanaa kaleessas darbitee jiraachaa turte. Har'as darbitee borus darbitee ni jiraatti. Garuu kiristaanonni hedduun immoo sababa kanaatiin mana kiristaanaa keessaati. Kaan isaanii ni ari'atamu, kaan isaanii immoo gufatanii bahu. Kanaan wal qabatee rakkoo guddaatu uumamaa jira waan ta'eef waaqayyoon biyya keenyaaf nageenya, amantaa keenyaafis nageenya tokkummaa akka nu buusu kadhachuun barbaachisaadha. Dhimmi muudamaa abbootii bifa kamiitiin hojiirra ooluu danda'a kan jedhu turree bullee kanuma waliin ilaallu ta'a. Waan hundaaf iyyuu waaqayyo waan gaarii nu dhageechisuun kadhannaa keenya ta'uu qaba. Egaa guyyaa biraa immoo qophii kan biraadhaan walitti deebina. Waaqayyoon bakkaa fi lafa jirtanitti isin faana haa ta'u. Jabaan waaqadha. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa tiksu. Wasbaata እግዚአብሔር